mucaashi ani carquma mare kaartoona keessa kaa'ee suutumaan gatee dhufa. Ilmoo namaa. Ilmoo namaa. Maal gootareeti? Qabda mataan si dalagaa. Kee fayyaa qabda mataan si dalagaa. Ayyee fudhuu deemi ganarra bakka dalagaa keessa baattee teessaa bakka eessaas fuudhii deemi. Kan rabbiin sodaattu. Maal godhe? Shamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kiyyaa rabbitti haa tolu. Har'a piraankii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Namni piraankii irratti dalaguuf deemu immoo abbuma sabkeebarii jechuudha. Abbaan sabkeebar piraankii kanallee tasuma irratti hojjetti jedhee si yaadu. Akkuma beekamu inni fuula YouTube illee baay'ee hin bahu baay'ee illee hojjetu. Yeroo baay'ee yooni piraankii sarratti hojjedhu tureeni. Inshaallah ngidee dagatee yooni piraankii kanallee rifatus ta'uu waan inni jedhus waan inni yaade waan hundayyuu waliin kan laallu ta'a. Inna abbaan sabkeebar immoo bakka dalagaa jira. Bilbilee waamee jira. Hajaa guddoof si barbaada. Bunallee dhaabaa jira. Bunallee waliin haa dhugnuuti. Buna dhugaa wajjin haasofna jedheenii jira. Ani immoo akkuma beekamu buna kiyya dhidheeffadhee qophaa'ee isa eegee jira jechuudha. Mata duree piraankii kiyyaa isiniif illee himu walumaan kan doowwannu ta'a. Haga dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaan affeerraa kiyyadha galatooma. Sen. Jirta. Naga ultan. Naga. Udah festani. Maal jirte ka? Maal ariitti dhaan dhufe. Motoraan dhufe sanoo ariitti dhaan. Qaatarraa sii bilbilaa. Nama naguma dheebu nama nagaa nagu. Sabkee bara mucayyoo namee. Sabkee bariif mucayyoon illee sertii miti. Sabkee bara warra moollaa jira. Warroolaa taphachaa jira. Warroolaa taphachaa jira. Ulaan cufaadha kakka warra ollaas. Anannaa qabaati ulaa cufaa jedheen yani ala keessa zooraa olee dhufa. Maal naguma? Keessa keessa jiru. Nagaa maaltu jira ree yani yaa mucaa daa'ima kaan illee manuma ollaa kaa'ee deemee amma magaalaa kana waliin gahee dadhabnaan masii bilbilee. Maal nagaa magaalaa ka walii geessuuf maal? Nagaa maaltu jira ree nagaan hin jiru ka nagaan odoo jiraate immoo maal hojii magaalaa keessa waa maraattuudhaan magaalaa keessa deemaa ree. Biyyi nagauma magaalaa waliin nagaa ta'uu baattu. Hayyee biyyi nagaa ta'uti kun guutuun iyyuu xaaxaa kan sinnatti fiddanidha. Kan akkana na burjaajessee magaalaa keessa na jaanjessaa oolee kan dalagaa oolee dadhabaa oolee dhufa. Kun guutuun immoo xaaxaatiin natti fiddedha dhugaa. Maal xaaxaan sitti fide rakkoon maal? Rakkoon maali maal jetta ree kun mucattiin hambaa ishiin miskiinadha. Ishiin akkasidha haateessu si bira jettee maal jettee mucayyoon hambaa natti fiddee dhufte. Amma mucattiin immoo daa'ima gattee baddee jirti siin jedha gadasisee jedhu. Kamitti haati ilma ofii gatteetiin hin deemtu kuni. Moo suuqii argattee suuqa meeshaa waan hafi jetteeni? Eenyu waan hafi jedhaani maal taate muca daa'ima gattee natti daa'ima natti gattee baddee siin jedha maal meeshaa maalii maal haasoftaa? Sumatuyyuu akka baddu gargaareera maal Maatii ilmoo gattee akkamitti deemti siin jedha? Isa ishii gaafadhu kaan maal sii beekara iddoo beekee waa si gaafadhaan siyyuu anuu si gaafataan jiru maal haasaa yaadati? Moo nan jiru laalafu moo suuqii argiteetiin mucayyoo kun sagalee daa'imaa waan dhageessee uumaan hin jiru daa'imti? Daa'ima gattee deemtee siin jedha daa'ima fudhattee deemte siin jedhu. Reessa deemte riyaa siin deemte? Riyaa maalii hin beeku yoo beekee riyaa ishii hunda bira deemee dhabee riyaa maalii bira deemti daa'ima gattee deemti siin jedha maal taatete maal haasaa hartayyuu? Maa sochii wallaaltati nana arsineeti. Akkamitti naman ture? Maal jedhee nama na silata? Haati ilmoo gattee deemtiin dhageenya. Biyya ormaa taraftan abbaallee hin bira hin jirre. Mucayyoo kan akka nama tokko isin agarsiisnee qarqaaruu jirraani. Akkamitti ilmoo ofii gatteetiin hin deemne? Osoo beekee si gaafadhaati maal taate duwwaama xiqqoomallee rifattuu rafate. Daa'ima faluutti gattee deemtee siin jedha moo ati rakkooyyuu harkaa qabdaadha bara nama. Ani keessi kun amanuun jedha akkamitti keessi kee namanne hayyee maal nan sobaaree maal wanti na sobsiisere ani kalas. Eessa dhufti eega ganamarra daa'ima mucayyoo hollaatti gattee deemtee asuu hin deebinee siin jedha. Ati dalagaa deemtan dalagaa deeme dalagaa oguun
mucayyoo mana hin jirtu oolu. Daa'ima gattee deemtee jedhan. Rabbi adeebisu ta'ee deemte maal jenna? Rabbi adeebisu akkasii miti ani immoo mucaan siga waan godhu ilaalta mucaan guddiftaan deebi. Akkamitti rakka adeebisu jetta maal jechuudha? Hin ganna daa'ima. Waan haasoftu hin beektus. Gannee hin gannaaree daa'ima nama. Laa namadhee ta'a kiyya guddisamoo kan hambaa guddisee baasee gata. Akka keessatti ilaalimee socho'aa Akka kee amma haati kan gatte ani maaltu nan haqe ani hamba bar haati kan gattee deemte ani hamba. Akka keetiitti ilaali. Kanaafuu akkamitti hojjette? Kanaafuu akka haa ta'u siin jedhu abbaa kiyya ati ganaa mucayyoo mormaa jirta moo ilmoo keetii mormaa jirtaa siin jedha baratama maal siin jechaa jiru sii galee daa'ima raasii baatii sadii nutti gattee deemtee. Rabbiif jecha ofitti siisinee miti gaafsan. Hayyee rabbiif jecha ofitti. Isin gattee deemte rabbi waan hojii isii haa kennu kanaafiyyuu nu daa'imicha akka ilmoo keenyatti guddisnee gara maatii isiitti erguudha yoo rabbi jedhe jecha waan biraa waan godhu. Ani daa'ima waan guddisuuf hin qabu abbaa kiyya ati guddisuu yoo dandeesse dalagaa kee dhiisii taa'e guddisi. Xayyiif hin gattaare akkam goote? Maal godhare hin gata malee? Ilmoo namaa moo? Ilmoo namaa haatu hin gatte maanillee hin gata. Akkatti gatummoo nasi agarsiisa. Ngattaare xiqqooman saalfattu ati. Ilmoo daa'ima bishaan kana garansi danda'ee gattaare. Maa haatu anatti ani amba waan beekte ani akka fira kiyyaa akka obboleettii kiyyaa ofitti qabee teessisee kunuunsisee deessisee baatii sadiin ishii ga'e ilmoo ishii gatte ani maali maal nani. Mucayyoon tun miidhama hedduu qabdii rakkoo keessa hedduu as turtee mana hawaalaa turtee as baatee jennaan illee mana namaa hedduu dalaydee yeroo mana nama lama dalaydee maallaqa ishii dhoorgatanii miidhama qabdi. Hayyee kanaafuu miidhama anatu ishii miidhee daa'ima ishiin irratti gattee deemte abbaa isaanii turti malee isin haati ilmoo fi waan itti jabaate malee gattee hin deemtu gaafa rabbi isii deebisuutti ilmoo isii hin qabnaa hin guddisnaa yookaan immoo oolmaan daa'immanillee jira oolmaa daa'immanillee kennee akkasumatti haa guddatu malee maal godhatu. Oolmaa daa'immanii ati waan meeqa qaaqaa jirta ilmoo kee guddiftamoo ilmoo hambaa guddiftamoo. Firoo manoomaan dhiigan hiriyyummaadhaan nutti dhufne mucayyoo kana bari hin qarqaarraa jennee rabbiif jecha ofitti qabne. Tayyib rabbiif jecha fide an gargaare mee maal rakkoon ishii guddaa kan jettu ani maalitti hir'isee akka humna kiyyaa dhaabbadhee gargaaraa jira baatii sadii kunoo akkuma warra biyyaa ishii wal'aanee biyya hambaarratti gargaaranii jiraati. Kii maal ishii godhe daa'ima natti gattee baate. Ati ganaa iyyuu sanuu bari jetta ilmoo oolmaa geessinee maal goonee amma ni abbaa kiyya. Waan sitti dhaamu maal balleesse. An deemee gata kaartoona keessa kaa'ee gooftaa kiyya. Itti gaafatamu sii bara ilmoo lubbuun qabu akkamitti seerillee rabbillee si gaafata. Safuu waan akkanaati jedhe. Haati kamitti gattee baddee jedha barate. Ani amba bara. Anaatu oolmaa kaa'ee waan isaaf kafalu kun malee isaan kafalu malee kaffaltee achuma bulchita malee natti hin fidu. Natti hin fidiin maali? Ani amma yeroo ati namni si dhaga'e waan akkana hin jedhamu. Ilmoo namaa gateetiin hin carqidha malee gataa hin jedhamu. Anamma geessee kaartoonaan gataa yoo feete immoo. Sadarkaan marra jiru kanan ilaalin ati boru bakka waan nu mudatu beeknaa nuti. Maal na mudata waan feena mudatu an daa'ima. Mucayyoo biyya ormaatitti rakkatte malee maatii qabdi maatii isii barbaanneetiin yoo dandeenye gara biyya maatii isiitti galchinu yoo dadhabne immoo asitti oolmaan daa'immanii jira oolmaa daa'immaniitti haa guddatu nama ilmoo hin qabneefillee kennina osoo guddatee irra wayya. Sa'a kanarraa ati fuutee narraa yoo deemu baattani akkuma siin jedhe mucaa kanan baxxaniyaadhaan huccuu qorraa sanaan banee mareetaniin kaartoona mareen achi iddoo zibaalatti gatamu. Akkasiin godhaniiti maal fakkaate ati? Akkana godhanii hin jedhin. Kan hundaan aaree ilmoo namaa akkasiin godhaniiti. Bakki toormaa daa'immanitti guddatu hin beekami ati. Naaqabeetii achi geessiiti. Ani geessu anatti kiyyaanuu qabadde hin geessu. Ilmoo namaa. Beeti geessati hin geessan ilmoo namaa ta'e ilmoo sareen maana. Maala keeti mucaa keetirraa guyyaa takka guyyaa lama harka ala osoo bulteessitti. Ma ilmoo kiyya guddifataa jedha ishii ma ilmoo ishii gattee abboo dhiisati waan dhugaarratti namaa mormi mare waan hin taane irratti namaa mormiin nama mucaa geessee gata. Akka geessee gatu na gargaaruu yoo dandeesse kai. Adaraa kee rabbi sodaadhu ilmoo namaa namni nun dhagahin kan. Maan namaaf jiraadhaan ofii jiraadha dhiisibbo. Tayyib rabbii minka nama jiraachisu maal rabbi sodaattu? Rabbi nama sodaachisa garuu nama jiraachisa garuu haati kan ilmoo gattani maal godhinaan jettaadha baramma kanaa. Ani akkatti sin beeku waan akkanallee sirraanii dhugaa rabbii. Akkamitti nan beeku namni jijjiirama qamaan godhu. Dadhabe natti baay'ate kanaafiyyuu dhiifama narraa ta'eeti. Ati xayyaaraan dhufte biyya kana dhugaadha miidhama rakkoo namni karaa kana bishaaniin dhufee rakkoo akkamii keessa deemee. Anna hojjettee na dalagdee na gargaaruuf dhuftee dhimma ishiitii sanuu immoo akkamitti ishiin ilmoo baatii sadii natti gattee deemti siin jedha. Yeroo hundarraa hin agartaa miti imimmaan ija ishiitirraa hin koru miidhama guddaa qabdi. Duraan gargaaraa jirani waa fira kiyyamu namuma kiyyaa oromummaadha biyyummaa
Sadummaa jedhee malee ani dirqama hin qabu sadummaa ana bahi jedhee ni maal Garraa eenyu jecha qarqaarte. Ani ingata bakka ingata na dhiisi bu'ate. Maal taate nagaa kee eenyu maaliif gatta? Dhaabbalu moo nama gatanii? Deebii taa'e. Maalate? Achi laalime. Maal laal? Biraan kitaatee jirta abbaa sabkee baar galatoomii maashaallah. Yaada kee ilaaluuf ture. Wallaahi ati na Waan jedhu. Maalati waan akkana marati dalagaa? Maal ati guyyaa adda addaa ima namaa gataa hin maradheettee yaadda? Duuba akkamitti akkana jette? Firaankii godhamtee jirta. Guddaa galatoomii garuu. Anidha viidiyoo kan namni sin arginillee yoo firaankii akka taatuuf namni gadi dhiisin viidiyoo kan namni illee akkasii Gadi dhiisee hordoftoonni kiyya yoo na arrabsanis yoo na lolanis rakkoon qabu. Immoo namaan gataa darbeetiin hin gataa hin jedhamu. Hin jedhamu ayyee kanas. Oromoon ilma karaa irratti gatameyyuu guddifateetiin qabeenya ofii dhaalchisee akkasitti guddisa. Ilma namaan gata jettaati. Lukumanni maa hingatu kaayyee firaankii siin jedheemti dhiifama akkamii jechuun maalirre? Dhiifama si godhee rabbis dhiifama si haa godhu garuu murteessan hordoftoota waan kutuufi guutuu isaa. Yoo ati yoo dhiifama nuun jettee hordoftoonni ilaalee nuuf komiif ta'uu bareedummaas ta'u nuu kenna kaati du'a dhiifama godhi dura dubbiin dheeressinu maaloo. Meeshaa keessa na ilaala sirriitti. Hayyee jedhi dafiiti. Rabbis yaa dhiisu kalaasanii gadhiifadhe. Ayyee hordoftoota kiyyaa dhiifama naaf godhee jira. Dhiifama naaf godhee jira anillee kiyyaa. Mee hordoftoota waan kutubu affeerate. Ayyee affeerraa keetiif galatoomne. Qocadhaanuu qocataatiin hin jira.